والجماعة أهل السنة والجماعة رئيسين تتاتي جيتشو فرقة الناجية نما إسان مخانا بالقدر جيتشوني قدر ربي تي نأمنو جيتشو فرقان سن أهل السنة والجماعة سن خيره جيتشون غارساتي في وشره حماساتي سني أمنو والإيمان بالقدر قدرت أمنوا وقاجنوا على درجتين sadarkaa lamatti qoodamaa jechu sadarkaa lama qaba jechuudha kullu darajatin sadarkaan hundinuu tatadammanu shay'ayni jechuun waa lama hammatti jechuudha waa lama hammatti waliigala meeqa ta'uu deemti duubaree maraatiba qadaraa afran jennu sanii jechuudha maraatibul qadar waan jedhamu sanii darajaa duraa keessatti waa lama dubbatee darajaa lammaffaa keessatti waa lama dubbachuu ta'a. Lamaan inni darajaa jalqabaa keessatti dubbatu ilmii fi kitaabaadha. Beekuu fi rabbii waan sana ammaasiis barreessuudha. Sadarkaa lammaffaa keessatti immoo mashi'aa fi khalqii fedhuu fi rabbiin ammaasiis uumuu waan san jechaadha. Amma wanni kun waluma qabatti maal jedhamtire maraatibul qadar yookiin darajaatul qadar. sadarkaalee qadaraa jedhamuun beekamti. فالدرجة الأولى يجون صدركان درا الإيمان أمنوا بأن الله تعالى عليم رب بيخا توت أمنوا بالخلق يجون مساخنة بيخا توت أمنوا وهم جتون ممنسون عاملون حجة ماس بعلمه يجون بكم سسا القديم يجون إسدر بكم سسا خدران إن بيخيجر سنين سنمان هجتو جتو وانسان هجتو تان كان دران بيخيجر ربيني أي الذي هو موصوف به خربين إسان وصف ماته خربيني إسا قباتات بكم سإني قبوسان أزالا جتون درمرة وأبدا جتون هقويو خنق أبو جتون ما أما garaagarummaan qadiim jechuu fi azal jechuudha maali mee garaagarummaan bakka kana jiru bakka kanatti qadiimii hoggaa jennee fi azal hoggaa jenne xiqqoo garaagarummaa qaba yaan qadiim jechuun walladhii labtidaa liwujuudihi jechuu isa argama isa jiraachuu isaatiif jalqabni hin jirre jechaadha azalii jechuun ammoo maalaa awwala له جتون وان جلقبن قبل جلقبا خوانين قبل سني ادميا كان دبمستو او وجوديا جتو يوكي ارغمستو جتوما اما دوبري ايوا ام ربي بكم سخنا درما قبا جتو ابتدائي اسافين جيرو جتو اما بكم ربي سني غافا خنا بكم سخنا هورته ونجي ام جيرو يچادا Saniifumma duubaree beekumsa isaa beekumsa durii rabbiin ittiin ibsamaa ta'e azalan jechuun azalumatti duruma wa abadan jechuun hoggayyuu jechuudha abadaniin ammoo fuula dura amma rabbiin durirraa beekumsa san qabaa ammallee beekumsi isaa akkasumatti jira jechuudha akkamma ilma namaa kana beekumsi isaa guyyaa keessaa argamaa dhufa. Innummaan sunuu irru ammaasis oduu deemuu uma beeku kana fa'aa irraanfataa wallaalaa fa'aa dhufa jechaadha. Wacalima jechuun rabbiin ni beekee jamiica ahwaalihim hunda akkaataa uumamaatu ni beekee jira rabbiin. Min axaacaati jechuun cibaadaa rabbii godhuu sanii fi wal macaasii jechuun dilii adda addaatii fi wal arzaaqi soorata isaaniitii fi wal aajaali jechuun umrii isaaniitii sammaas hundaa'u akkaataa isaanii duraan beekee jira. ثم كتب الله إيجا ربي بيخ سنبود موني بريسي في اللوح المحفوظ لوحي تكفى ما تيسن كيستي مقادير الخلق قدر وان داتو كيت اوان داتو هنگ وان داتو جيجو وممن هندنو هنگ قبا هنگ جراتو قبا إنما نما سنگ قبا جيجو ما سننداو ني بريسي أما أسكيستي علمي في كتاب راجن لام
فأول ما خلق الله القلم jalqaba rabbiin gaafa qalama uumuu qaala lahu jechuun isaan ni jee uktub jechuun galmeessi jedheeni jalqaba hoggaa qalama uumuu jechu alqalama mafuul biigoon ilaa ammaasette فأول ما خلق الله القلم jalqaba rabbiin gaafa qalama uumu qaala lahu qalama saniin ni jee uktub galmeessi jedheeni jechara Ayyee qaala jechuun qalamni ni jedhe maaktubu maaliin galmeessa maaliin barreessa qaala jechuun ni jedheeni rabbiin uktub jechuun barreessi maa huwa kaa'inun waan argamaa ta'e ilaa yoomil qiyaamaati hanga guyyaa qiyaamaatti wanta argamu hunda barreesse jechaadha. Fama asoobal insaana wanni gadattee gaammaan tana ilma namaa tuqe jechu qadara keessatti abaluu san takkanaatis ni tuytu wanni akkanaatis jedhamee wanni qadaratti ilma namaa san tuqe lam yakun jechuun hin taane liyuxxi'ahu jechuun ka isa bira kutu hin taane jechuudha. Isa biran kutu wanni isaa barreeffamee jiru sun biran kutu wamaa akhtaahu wanni immoo gartee gamma isa bira kute isan tuqiin qadara keessatti eeta isaaf hin barreeffamin lam yakun liyusiibahu keeysatu kuntaani wanni sun ayyee jaffatil aqlaamu jechuuni ayyee qalamni goggogde waxuyati suhufu jechuun waraqaaleenis maramte jechuma wanni hundinuu barreeffamtee dhumte jechu rufi'atil aqlaamu wajaffati suhufu jedhanii ergamaan sallallahu alayhi wasallam yamhu allahu maa yashaa'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitaabi nuuree يمحو الله ما يشاء ربي وان فدني هكا ويثبت يجون تفدني ديسا وعنده أم الكتاب هاتي قل ميدا يسبير جريتي إني جاء مسون هوري مال جنان ري مبكا خانت مال جنة يبسو دندين تنفو أي قضاء معلق في قضاء مبرمي جراجن خاصتي كان جامعون مبرمي إسا جلا مرمي ساني ونمو إسا ررافمي جارا قرار رافمي سان eega amma rabbiin akkuma ahkaama tokko jalqaba karaa godhee deebi'ee nassa hulaam akkasuma durumaanuu rarraafamee jire jechuudha. Akkana yoo ta'e akkana ta'uu taa'a inni kun ni jijjiiramaanis duraan lafa jire jechuudha. Kamaa qaala ta'ala akka rabbiin uje alam ta'alam jechuun sa'atin beeyneehi anna allaha yaalamu akka rabbiin beeku maa fi samaawaati wal ardi waan samii fi lafa keessa jiru inna dhaalika fi kitaabin wanni samii fi dachii tana keessa jiru hundinuu galmee keessa jira wal maafuus keessa jira inna dhaalika ala allahi yasiir eegaa san galmeeysuun san hunda beekuun rabbi irratti salphaadha ayyee waqaala ni jedhe maasis rabbiin suuratul hadiid keessatti maa asaaba min musiibatin balaan takkallee waan argamtu fil ardi jechuun lafa tana keessatti walaa fi anfusikum lubbuu teeysan keessatti sin argamte hoo illaa fi kitaabiin lo'al maafuus keessa jiraattu malee naftu isiin sun jechuudha. Musiibaan isinis tuqtu lafa tana keessattis taatu lo'al maafuus keessa jiraattu malee min qabli an nabra'ahaa jechuun balaa san nuti uumuun duratti jechuudha. Uumuun duratti barreeffamtee jirti jechaadha. Inna dhaalika ala allahi yasiir. kun hundinuu rabbi irratti salphaa jechaadha. وهذا التقدير جد قال أي قدر كن التابع لعلمه بكم سساخر تفص سبحانه يكون يجوني أي نتها في مواضع أي بك أدات التأرجما جملة وتفصيلا أكا ولي قلاتي في أكا قرتي قام سيسي ayyee tafsiilan jechuun akka gartee gaammaan tana tokkottis jechuudha. Haqaaraadhaa fi amma jumlaa jechuun akka waliigalaatti waan jiru tokko. Watafsiilan jechuun gargar adda babaafameetis jechaadha. Faqad kataba dhugumatti rabbiin ni katabe fil lawhil mahfuuzi wal mahfuuzeetti maashaa waan fedhe katabee jira jechaadha. Fakkeenyaaf ammoo wayidaa khalaqa hoggaanii fi uume jasadal janiini. Ayyee qaama ulfaa tokko hoggaanii fi uume qaama isaa kana qabla nafqi ruuxi fiihi ruuyitti afuufuudhaan duratti ba'atha ileehi malakan
malaayikichatti ergaa malaayikicha gadaameessa godhamee jira. Fayyumaru jechuun malaayikichi kun ni ajajama bi'arba'i kalimaatiin jechoota afur barreessutti ajajama. Fayyuqaalu lahu jechuun malaayikichaan ni jedhama. Uktub jechuun barreessi rizqahu. Soorata isaa baajata isaa jechuudha. Rizqii isaa addunyaa irratti fi waajilahu jechuun umrii isaatis barreessi. Hangam akka addunyaa tana gubbaa jiraatu waa amalahu. Hojii isaatis barreessi. Waa inni hojjetu jechuudha. Hamtuu fi toltuus. Washaqiyyuun jechuun hongawaa ta'uu fi amsaciiduun jechuun milkaa'aa ta'uudhaas barreessi. ونحو ذلك فكاتما خناتي أججم يجمع إلى أما ونو ندنو كزت خرورا لفخامتي جرتي جتشادا فهذا التقدير جمعا قدر مكنا خنا وان هندربين دران بيخي جراتشو خنا وجي قبروتاتي في أكاتا قبروتا خنا أي بريسي جراتشو خنا قد كان ينكره يجون خيس مرموته غلاة القدرية يجوني warreen qadariyyaa keessaa daangaa dabran sun qadiiman jechuun durumarraa yaada wamunkiruuhu yawma ardhammoo wanni warri sani mormu qaliilun jechuun waa xiqqoo lafarratti akka duraaniitii miti gaafa dur irra baay'atu jedhe gaa sheekul islaam nuti muteymiyaadha maasha allah darsiin teenya taarraan tana fakkaatti warra waan barateen fayyadamu rabbi nu haa godhu قدر ورت أمن ربنا وقوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.